Mootummaan Itoophiyaa raabsii nyaataa naannoo Tigraay dhihootti jalqabama jedhee kan abdatu ta'uu ibsee jira. Dubbii himaa ministeera Haajaa Alaa Ambaasaadder Mallas Alam har'atoota oduuf ibsa kenname irratti akka dubbatanitti mootummaa Itoophiyaaf michoota gargaarsaan kan dhaabate koreen waloo michoonni gargaarsaa dhiyeessii midhaan nyaataa akka dhaaban kan isaan taasise gochaalee seera dhablummaa gadi fageenyaan qorataa jira jedhan. Baqattoonni Eertiraa fedha isaaniitiin ala gara biyya isaaniitti deebi'aniiru himannaa jedhu kan ilaaleen namoota seeraan ala biyyattii keessa turaniif kanneen mooraa keessa qubsiifaman dhiisanii ba'antu deebisamee jedhan. Dubbii himaan kun gama biraan Itoophiyaan walta'iinsa dinagdee garee biyyoota BRICS jedhamu kan Biraazil, Raashaa, Indiif Chaayinaa of keessaa qabutti makamuuf fedha qabaachuu beeksisan. Biyyattiin sirnaan iyyata dhiyeeffachuusillee dubbataniiru. Weerarri dhibee gifiraa Dabra Birhaan bakka uummanni qe'eerraa godaanee jiru keessatti ka'uunsaa gabaafameera. Dabalata qabna. Naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Birhaanitti weerarri gifiraa lammiilee biyya ofii keessatti qe'eerraa buqqa'an irraan miidhaa geessisaa kan jiru yoo ta'u, torban lamaan darban keessa namoonni 80 vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa'eera. Itti gaafatamaan kutaa fayyaa magaalattii obbo Baqqalaa Gabree VOA'f akka himanitti erga weerarri kun mudate as buqqaatonni 10,000 talaallii gifiraa fudhataniiru. Jiraattonni weerarri kun babal'achuu mala jechuun sodaa qabu. Naannichattis roobi cimaaf qorri mudachaa jira. Namoonni Oromiyaa irraa buqqa'an kanneen 30,000tti tilmaamaman Dabra Birhaanitti mooraa keessa qubatanii jiru jedha gabaasi Masfinaa Raagee. Ministeerri barnootaa Itoophiyaa gadi bu'uu qulqullina barnootaatiif sababni bu'uuraaleen barnootaa dadhabaa ta'uudha jedha. Kanas tujubeetu dhiyeessa. Itoophiyaan manneen barnootaa guutummaa biyyattii keessa jiran kanneen 50,000 ta'an keessatti bu'uuraalee manneen barnootaa deebisanii dhaabuuf fooyyessuuf duula jalqabdee jirti. Ministeera barnootaa Itoophiyaa Profeesar Birhaanuu Naggaa kamisa har'aa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin akka jedhanitti manneen barnootaa keessatti bu'uuraaleen misoomaaf akkaataan barnoota itti kennamu dadhabaa ta'uun qulqullina barnootaa sadarkaa gadaanaa ta'eef gumaacheeraa jedhan. Itoophiyaatti manneen barnootaa 50,000 ta'an kanneen manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa 171 ol ta'an sadarkaan tokkoffaa immoo 186 sadarkaa gadaanaarra akka jiran dubbataniiru. Kanarraa ka'uudhaan ministerichi waggoota 5 keessatti bu'uuraalee misoomaa manneen barnootaa 50,000 kana deebisanii dhaabuudhaaf fooyyessuuf sochii uummataa kan sadarkaa biyyoolessaa eegaluuf karoorfateera. Ministerichi sochii manneen barnootaa deebisanii dhaabuuf fooyyessuuf taasifamu irratti uummanni dhaabbileen mootummaa investoroota dhaabbilee kan mootummaa hin ta'iniif michoonni sadarkaa addunyaa ni hirmaatu jedhan jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin gabaaseera. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 22 guyyaa artiist Haacaaluu Hundeessaa itti ajjeefame yaadachuudhaaf waggaa waggaadhaan gaggeeffamu badhaasni Haacaaluu Hundeessaa Awards marsaa lammaffaan har'aa Finfinnee hoteela Skylight'tti gaggeeffamaati jira. Qindeessitoonni qophichaa badhaasni kun artiistota Oromoo gumaata guddaa aartii muuziqaa Oromoo guddisan jajjabeessuuf akka gaggeeffamu gabaasa keenya sirnicha hordofaa jiru Daawit Galmootti ani himanii. Daawit qophii keenya boruu keessatti gabaasa bal'aa qabatee dhiyaata. Weellisaa beekamaan sirboota afaan Oromoo Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 22 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ture. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallitti bakka addaa koondominiyeemii Galaan jedhamutti konkolaataa isaa keessatti rasaasaan rukutamee ajjeefame. Gara oduu itti aanutti yoggaa dabarruu dargaggeessi Afrikaa tokko Paaris keessatti poolisiidhaan ajjeefamuu isaatiin aarii fi mormiin uummataa hammaateera. Dabalata qabna. Dargaggeessi kaaba Afrikaa irraa ta'e tokko Paaris keessatti konkolaataan isaa dhaabsifamee poolisiidhaan rasaasaan ajjeefamuun mormii uummataa erga kakaasee booda pirezidaantiin biyyattii Imaanu'eel Maakroon kamisa har'aa jechuun waxabajjii 29 ministeerota gameeyyii walgahii hatattamaaf waamanii jiran. Ministeeriin dhimma biyya keessaa Jeneraal Daamaaniin akka jedhanitti dheekkamsi uummataa hammaatee daandii irratti erga ba'anii booda keessumaa magaalaalee guddoo Faransaay bakka sanyiin adda addaa keessa jiraatu keessa poolisiin namoota 150 to'annaa jala oolchee jira. Ittiin ka'umsi hokkara sanaa dargaggeessi waggaa 17 Naahil jedhamu bakka Naanteeraa jedhamu handaara magaalaa Paaris gama dhiyaatti magaalaa argamtu tokko keessatti itti dhukaafamuun ajjeefamuu isaarraan kan ka'e. Dhukaasni lubbuu namaa galaafatu kun magaalota gurguddoo Faransaay kanneen galii gadaanaa qabaniif sanyiin wal makaa ta'an keessa jiraatan keessatti raawwachuun komii jeequmsa poolisii yeroo dheeraaf sababaa ta'ee jira. Poolisiin dargaggeessa kana rasaasaan rukute jedhame ajjeecha raawwateef qoratamaa jira. Abbaan alangaa akka jedhanitti mucaan kun ajaja konkolaataasaa akka dhaabuuf kennameef hin kabajne. Manni murtii oliyyannoo Biriteen kanneen dahata siyaasaa gaafatan gara Rwaandatti ergamuun seeraan alaa jedheera. Dabalata qabna. Manni murtii Biriteen namoota dahata siyaasaa gaafatan gara Rwaandaatti erguuf karoorri inni baase seeraan ala ta'uu murteessuun bulchiinsi safuutti cichu koolugaltoota karaa galoo bishaan Ingilizii ba'uun imala balaa qabu geggeessan dhaabsisuuf waadaa seenerraan miidhaa guddaa geessisee jira. Abbootiin murtii mana murtii oliyyannoo 3 Rwaandaan akka biyya amansiisaa sadaffaatti bakka godaantonni itti ergamuu danda'anitti ilaalamuu dandeessu jedhan.
Mootummaan murtii kana mana murtii olaanaa Biriteenitti dhiyeessuun mormuun oolu. Muummichi ministeeraa Riishi Sunaak bidiruu dhaabuuf waadaa seenanii turan. Kunis kan agarsiisu doonii garmalee namaan guutameef dooniiwwan xixiqqoo biroo kaaba Faransaay irraa godaantota Biriteen keessa jiraachuu abdatan fe'anii gama seenanitti quba qabuu isaaniiti. Bara 2022 karaa galoo bishaan kanaa bahuudhaan namoonni 45,000 Biriteeniin kan ga'an yoo ta'u hedduun immoo yaaliitu godhanii du'aniiru. Mootummoonni Biriteeniif Ruwaandaa waggaa tokko ol dura godaantonni tokko tokko bidiruu xixiqqoodhaan Biriteeniin dhufan gara Ruwaandaatti deebi'anii gaaffiin koolugaltummaa isaanii gamasitti akka ilaalamuuf akka ergaman walii galaniiru. Warri koolugaltummaa argatanillee gara Biriteenitti deebi'uurra biyya baha Afrikaa keessa akka tursiisaman ta'eera. Mootummoota gamtoomanitti sagantaan nyaata addunyaa qarqaarsi midhaanii baqattoota buufata Ugaandaa keessa jiraniif taasifamu adoolessa tokko dhufurraa kaasee dhaabbachuuf jira jechuun beeksiseera. Buufata baqattootaa akka Afrikaatti guddaa ta'e yeroo ammaa haalli jijjiirama qilleensaa rakkisaa jiru kanatti qarqaarsi midhaan nyaataa irraa dhaabbachuun rakkoo caalaaf isaan saaxiluu mala sodaa guddaas uumeera. Sagantaan nyaata addunyaa gama isaatiin qarqaarsa kana addaan kutuun waan filannoo hin qabnee jedhee garuu warra baay'ee miidhaan irra gahee duwwaadhaaf qarqaarsa kennuun akka itti fufu ibseera. Gabaasaa Halimaa Atumaanii Ugaandaarraa ergite Mitikuu Fiqaadutu dhiyeessa. Lafti buufata baqattoota Paalooniriyaa keessaa oomisha boqqolloon guutee jira. Garuu nyaataaf bilchaatee dhaqqabuuf yeroo xiqqoo isa hafa. Abbaa ijoollee sagalii kan ta'e Iddi Alfred waggaa darbe asuma buufata baqattootaa kana keessa taa'ee boqqolloo facaasee gara kuntaala tokko argachuusaa hime. Bara kana garuu sababa gogiinsa naannoo sanatti uumamee jiruun homaayyuu argachuuf akka hin eegne hima. Akkas jedha. Amma boqqolloo kana yoo ilaalte gogiinsa dandamachuu hin danda'ani. Oomisha ga'aa kennuuf rooba ga'aa argachuu qabu. Roobni osoo hin jiraatiin homaa tokkollee argadha jedhee hin eeggadhu. Guutummaa guutuutti ni du'uu jechuudha. Yugaandaan baqattoota kanneen kooluu galtummaa barbaadanii fi baqattoota miiliyoona 1.5 oliif mana jireenyaa taateettii jedha jaarmiyaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii. Kun immoo akka Afrikaatti baqattoota lakkoofsa guddaa keessummeessitu ishee taasiseera. Baqattoota kanneeniif mootummaa Yugaandaa lafa mana jireenyaa bal'inaa fi dheerina meetira 9 qabu kan qe'ee xiqqoo qabdu garuu baqattoota kanneen akka Naa'imiyaa Poonii ijoollee 5 fi isaa ol qabaniif ga'aa miti. Naa'imiyaan Sudaan kibbaarraa gara Yugaandaatti baqattee jirti. My children is now growing, they are eating too much. Nyaanni nuyi argannu baay'ee xiqqaadha. Ijoolleen kiyyaa amma guddataniiru baay'ee nyaatan. Isuma ta'eeyyuu nyaanni hin jiru. Inni jirus gahaa miti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka beeksisetti gargaarsa baqattoota Yugaandaa keessaaf 27% argachuurraan kan ka'e yeroo jalqabaaf buufata kanarraa adoolessa tokkorraa kaasee deeggarsa dhaabuuf nan dirqamaa jedhe. Yugaandaatti itti aanaa daariktera sagantaa nyaata addunyaa kan ta'an Maarqus Paariyoor dhimmicha itti dhiyeenyaan ilaalaa jirra jedhanii deeggarsa addaan kutuun dhiibbaa akkamii akka fidus hordofaa jiraachuu himu. We'll look at things like people's food consumption, we'll look at malnutrition rates, we'll look at the kind of survival strategies that hanga nyaata namoonni fudhatanii ni ilaalla. Hanga namoota nyaata madaalawaa barbaadanis ni ilaalla. Baqattoonni kunneen haala dadhabsiisaa keessatti yoo kufan haala kamiin dandamachuu akka danda'an irratti maloota jiran ilaalla. Wantoota kunneen immoo warra sagantaa nyaata addunyaa deeggaraniif dhiyeessine baqattoonni kunneen deeggarsa akka argataniif karaa saaquu mala. Hoogganaan baqattoota buufata kanaa Keenii Mooses miidhaa gogiinsii fi gargaarsa midhaan nyaataa addaan kutuun fidu ilaaluutti akka jiru hime baqattoonni tokko tokko immoo gamanumaan bakka sana gadhiisanii deemaa jiraachuu dubbata. Most of our house right now, they were only left in the hands of younger children. Most of our people have gone back to South Sudan. Tokkoon tokko abbaa warraa as jiranii yoo fudhatte ijoollee isaanii harka duwwaa ilaaluuf jiru. Namoonni baay'een immoo gara Sudaan kibbaatti deebi'uuf dirqamaniiru. Haalli achi keessaa immoo ammayyuu mijataa miti. Kanneen gara sitti deebi'an baay'een isaanii immoo ijoollee isaanii asitti dhiisanii deeman. Sagantaa nyaata addunyaa Yugaandaa keessaa akka beeksisetti hanga dhuma bara kanatti baqattoota Yugaandaa keessaa gargaaruuf maallaqa doolaara miiliyoona 64 na barbaachisa jedha gabaasni Halimaa Atumaanii Yugaandaa buufata baqattootaa Paalooniriyaarraa ergite. Andaawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii addaatti ceena. Nu wajjin magaalaa Noorwee Oslootiif dorgomaa jiran Dr. Amaanu'eel Raagaa duula filannoo geggeessaa jiraachuu VOA'tti himaniiru. Akka lakkoofsa Awuroopaatti bara 2015 gara Noorwee godaanan Dr. Amaanu'eel yeroo ammaa kolleejii dhuunfaa biyyattii keessatti barsiisaa jiran. Dorgomtoota paartii isaanii Christian Democrats jedhamuuf warra dorgoman keessaa 57 keessaa toora 15ffaarraa an jiraatan ta'uu isaanillee ibsanii tujubeetu Noorweerraa toora Skypeetiin dubbise. Dr. Amaanu'eel Raagaa ibsa nuu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galatoomaa. Isinillee galatoomaa naaf yeroo keessaniif. Egaan Dr. Amaanu'eel dhiyeenya kana
erga dhiyeenya kanaa as biyya isin jirtan biyya Noorweey magaalaa Noorweey keessatti dorgomaa miseensaa bulchiinsa magaalaa taatanii yeroo ammaa duula filannoo geggeessaa akka isin jirtan iyyaafanneeti kan inni isiniif bilbilee mee gara sana dhaquu dura biyya Noorweetti yookaan gara biyya Noorweetti kan isin godaantan yoomi? Tole, gara biyya Noorwee kanan dhufee Oogustii 2015 akka lakkoofsa Awurooppaatti jechuudha. Tole gabarri 2015 baay'ee fagoo miti. Isin yeroo ammaa keessumaa afaan biyya sanaas barattanii dorgomaa ta'uudhaaf adeemtu bulchiinsa magaalaatti. Afaan isaanii kana baratanii hojii mootummaa biyya sanaa keessa yookaan immoo bulchiinsa magaalaa biyya sanaatiif dorgomanii biyya sana tajaajiluuf isin hin rakkifne? Qophii gahaa qabu jarri kun nama biyya alaatiif dhufuu fi kanaaf biyya Noorwee keessa namni dhufee qubatu hojiidhaanis haa ta'u haala addaatiin namni biyya kana dhufu afaan gadi sadarkaa gadaanaadha qabaniitu kan isaan barsiisanii lafa lafatti namni kanaan dura waa dubbisuu beeku akka inni dafee dafee afaan kana baratuufis haala mijeessu. Kanaaf waanuma kanaan dura beekamu ruutiinima kanaan dura beekamu keessa kan darbee itti dabalees immoo sasaannuu kennanii alatti yuunivarsiitii Oslootti afaan kana gadi fageenyaan qoradhee barachuu danda'eera jechuudha. Tole hojiin keessan maal isin maal irratti bobbaatanii hojjetaa jirtu? Ani barsiisaadha. Yuunivarsiitii piraayiveetii yookaan dhuunfaa ta'e tokko kan biyya Xaaliyaanitti argamu Saliinuu Yuunivarsiitii kan jedhamu. Achi keessatti diinii sooshaal saayinsii fi hiumaanitiisii aartii fi hiumaanitiisii jedhu isaan isa irratti hojjedha. Akka diinii onni kanaatti jechuudha. Faakaltii kanaatti itti dabalees immoo tuutarii distaansiidhaan yookaan immoo barnoota fagootiin barnoota isaan kennan irratti ijoollee tuutarii gochuu fi namoota baratan tuutarii gochuu fi itti dabalees barreeffama qorannoo ittiin isaan eebbifaman irratti isaan gorsuu kanaan hojjedhu. Yeroo dhuunfaa kootti immoo manatti qorannoo mataa koos nan geggeessaa, kitaabota adda addaan barreessaa kanarra jira jechuudha. Tole egaa waa'ee keessanii hagas erga jennee egaan kaadhimamaa ta'uudhaaf dorgomaa jirtu bulchiinsa magaalaa Oslootii fi duulli filannoo attamiin deemaa jira? Duulli filannoo akka biyya Ameerikaa yookaan akka biyyoota gara biraa miti. Irra guddeessa paartiidhaan kan dorgommiin kun geggeeffamu. So hamma kana duula filadhaa kallattiidhuma miidiyaalee hawaasaa adda addaa irraa kan hafee akkasuma magaalaatti ba'anii waan akka waraqaa nama dammaqsuu xixiqqoo tokko namaa hiruu waan akkas akkasiitii alatti hamma Ameerikaa kana fa'aa baay'ee waan ho'aa miti. Namnis quba qaba maal akka gochuuf deemu eenyuun akka filatu yeroo kamitti maal akka godhu namni isaa baay'ee dammaqaadha gatii ta'eef amma kana wanti isa addaan boqotu hin jiru yookaan immoo achi goruu as goruun kun baay'ee hin beekamu biyya kanatti. Kanaaf ho'aadha garuu amma kana miti maddoo kaanii miti tirendii kanaan dura beekameentu deemaa jira jechuudha. Tole egaa nama tokko filachuudhaaf waa'ee nama sanaa hanga tokko beekuutu isarra jira. Iddoo asiiti na filadhaa jechuudhaaf waa'ee ofii isaanii hin beeksisu maal hojjetaa akka turan uummataaf akkamittiin akka hojjetanii duulli filannoo akkasin amma natti himtanitti inni asiif inni achi yookaan inni biyyoota gara biraa adda. Akkamittiin namoonni nama sana kaadhimamaa kooti yookaanis naaf hojjeta jedhanii namni sun erga of hin beeksisu ta'e akkamittiin beekee filachuu danda'a? Kanaan utuu gara kanatti hin dhufin wixinee mataa keenyaa dhiyeeffanneerra paartii keenya irratti. Kanaaf jarri paartii maal irratti xiyyeeffata namichi kun yookaan immoo wanti inni dhimma kooti jedhee irratti hojjechuudhaaf qophaa'e isa kam kan jedhu qabxiilee 3-4 tokko fuudhanii uummatatti beeksisu. Fakkeenyaaf kan akka dhuunfaatti wanta irratti xiyyeeffadhu dudhaa paartii kanaa kan ta'e kanaan duras kan beekamu dhimma ijoolleetii fi akkasuma immoo dudhaa namoomaa human values warra jennu wantoota kanaa fi wanta akka namoota jaarsoliif jaarsolii gargaarsa isaanii irratti xiyyeeffachuudhaaf kanaan duras wixinee qopheeffadhe.
Isaanis suma kana hin deeggaru paartiin koo kanuma deeggara. Kanneen kana namichi kun kana irratti xiyyeeffata jedhanii dhiyeessu. Namni wanni gaggabaabduu kan ilaalee beeka maal akka gochuuf ani deemu jechuudha.